Barri hundeeffama isaa guyyaa gaafa 29 ji'a ja'affaa 2012 kan hundeessine erga hundaa'ee har'a waggaa 4f ji'a 5ffaa qabatee jira jechaadha. Waggaa 4f ji'a 4 kana yookaan waggaa 5ffaa kana keessatti maal hojjetee maal hojjechaa dhufe maal bu'aan hirmaannaan biyyattii kana keessatti waldaan kun hundaa'ee hirmaannaan biyyattii kana keessatti magaalaa kana keessatti magaalaa Finfinnee kana keessatti teessoon keenya magaalaa Finfinnee akka ta'uu isaatitti maal hirmaannaa godhachaa dhufe yoo jedhamee ilaalamee waan 4 jajjaboo irratti yookaan waan 3-5 tokko irratti jajjaboo isaa hirmaannaa gochaa dhufee jira jechaadha. Fakkeenyaaf fudhattee ashaaraa magariisa akka leegaasii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akka biyyatti jijjiiramni dhufeen leegaasii ashaaraa magariisa irratti sirriitti hirmaanneetti kan jiru. Akkasumas immoo qonna irratti dhimma qonnaa irratti qonnaa fi meeshaalee qonnaan bultoonni dhiyeessan irratti akkuma beekamu naannolee fi magaala jidduu girgiddaa guddaatu ture. Girgiddaa san diignee dindila diriirsinee gabaanii fi gabayyeeffatan akka kallattiidhaan harka kallattiidhaan kan walitti dhufaa turan akka kallattiidhaan walitti dhufan gochuu dandeenye jirra jechaadha. Sadarkaa magaalaa Finfinneetitti ta'e naannaa Finfinneetittis gabaa ayyaana yookaan gabaa sanbataa Sunday marketingii kan jedhamu daandii abbaa lamaa kan ta'e daandii kara tokkoo qabachuudhaan qidaamee fi sanbata yeroo marasa calqabaaf nuti siisteema isaa fideetoo magaalaa Finfinnee keessatti calqabuu jalqabne jechaadha. Dargaggeessi taa'uu fi gaafachuu qofa irratti oduu hin ta'in hojjechuu fi ijummaa mo'achuu irrattis yookaan haala hojii isaa ammayyeeffachuu irrattis olaantummaa qaba jechaadha. Kanaafuu nus gahee mataa keenya haala hubanneen aga dandeenyeen amma beeknu walitti qindeessinee qindoofnee waliin hojjechuudhaan caalmaa isaa eenyumaa ol biyyattii tana keessatti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala mootummaa jijjiiramaa kana faanas ta'e magaalaa Finfinnee keessattis ta'e akkuma walii galatitti baadiyyaarra hanga magaalatitti gahee guddaa baanee jirra jechaadha. Otuu rakkooleen kamiyyuu nun dhaabne rakkoon dhabameeti miti rakkoon guutee jira. Garuu rakkoon hunduyyuu na booda malee na duran turre kan jedhu sanitti amanneeti kan deemaa jirru. Kanaaf keessattuu 2015 irratti yaadatta'u ta'ee Suudaan ollaa keenyarra fonqolchi mootummaadhaan raawwatamee jira. Akkasumatti immoo walaafaniin isaa yookaan qilleensi bubbeen qilleensa achi kara kanatti immoo dhufuudhaaf daandiin inni babbaafanne tokko illee hin jiru. Iccitii guddaan kara hundaanuu hin beekamne Yexeef Abiyoot kan jedhamu waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaati. Abiyooti caffeedhaa annoo xaafiidhaa jennee kan ka'uu dandeenya jechaadha. Caffeen biyaans amma baay'atee yookaan xiqqaate fonqolcha xaafii irratti hundaa'ee mootummaa irratti xiyyeeffannoon addaa xiyyeeffatamee shira adda addaa warri siyaasaa gabaa xaafii qonnaan bultootaa keessa seenanii biyyattii jeequudhaaf galan keessatti gahee guddaa taphachuudhaan cabsinee jirra jechaadha. Kanaafuu aga ammaatitti iyyuu seenaan nuuf hin dubbatamnetu jira malee caffeen Finfinnee dhibba keessaa parsantii 65% nu adda bahu dhibba keessaa parsantii 65 caffeen baatee biyyattii tana fidee hanga 2017tti finnee asiin geenye jirra jechaadha. Yeroo rakkoo numatu jira. Yeroo nageenyattis nuti siin jirra garuu caalmaa isaa uummataaf hawaasaaf waan ta'eef mootummaan tasgabbaa'ee magaalaa akka bulchuu fi inni caalmaan isaa waan ta'eef mootummaan bulchuu kan danda'u immoo haalli qalaa'insa jireenyaa yoo tasgabbaa'edha. San waan hubanneef gahee mataa keenya bahuun mootummaa maddeedhaan dhaabbachuun dirqama eenyummaa keenyaa yookaan dirqama sabummaa keenyaa qofa osoo hin ta'in dirqama lammummaa dabalatee waan ta'eef
dargaggummaa keenya irratti kana kan ba'uu qabnu jenneetu waan turreef waldaan erga hundaa'e asitti akka tasaa hundeeffamni mootummaa kanaatii fi hundeeffamni waldaa kanaa wal fakkaataadhas. Mul'annii fi kaayyoon galmi waldaa kanaatis ifaaf bilisa. Waldaan hojii gamtaa umurii guutuu qaba, umurii dheeraa qaba. Waggaa 66 irraati. Hundaa'e akka Itoophiyaatti bara 1953 irraa kaasee sadarkaa Itoophiyaatti jira. Biyyoolleen addunyaa martu kan guddatte waldaalee hojii gamtaatiin sirna kooperaatiiviidha. Sirni kooperaatiivii babal'inaan biyyattii tana keessatti ijaaramuu akka qabu waan amanneef bal'inaan ijaaraa jirra jechaadha. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa maaliin yaadatama jedhame ayyaanni waggaa dhufe yaadatama. Chaalenjiin gabaa dhufe yaadatama. Sababni isaa warreen daldaltoota seeran alaatii wajjin yookaan warreen gabaa carraa argatan hunda isaa siyaasatti jijjiiranii warreen fayyadamanii fi akkasumas shira isaanii biiroo tokko keessas taa'anii even warreen urufa keessa to'annaa seeraa dambiidhaan warra seera eegsistoota dambas kabbaarii wajjin warreen tokko wajjin hordoftoota gabaa wajjin ta'uudhaan irre keessaayis alaayis shira maruudhaan waliin ta'anii waggaa gabaa kan fi hawaasa magaalaa kanaa burjaajessinaan agarta. Sanumaan dursinee qorannoo keenya mirkaneeffannuuf deelverii irra calqabnee jirra jechaadha. Iddoon baazaarii waldaan itti qopheessuu danda'u of danda'e waldaan eenyuma wajjin hin iyyuu wanni tuttuqqaan barbaadu waldaan dargaggoota caffee maqaan isaas guddaadha. Hojiin isaas guddaadha. Akkaataan ijaaramni isaa sadarkaan ijaarama isaatirree sadarkaa federaalaatti kwaalitii keenya dabaasnee kan beeknudha. Kanaaf otoo kutaa magaalaa 11 keessattiyyuu buufata babal'inaan aanaadhaan irratti oduu babal'inaan opportunitiin nuuf mijate ta'ee caalmaasaa warra rabsuuf kenninee amma rabsan nuumti matuma keenyan rabsa irratti sirriitti bobba'uu hin dandeenya. Finfinneen aanaa 122 qabdi. Aanaa 122 keessattuu miseensota hin qabna. Kooree qabna. Caasaa qabna jechaadha. Akkasumas immoo kutaa magaalaa 11 keessattis hin qabna. Garuu yeroodhaaf jiddugalli oomishaalee keenya itti argaman kutaa magaalaa Laaftoo, Nifaasik Laaftoo jammoo tokko irratti argaman jiddugala keenya irratti dhiyeessiidhaan wal qabatee hanqaaquu fi lukkuu akkasumas loon qalmaataaf oolan hoolaa fudhattee hoolaa 1,500 hoolaa 1,500 asirratti qofa kan argamu kan rabsamaniin alatti kan argamanii re'ee 1,700 roota 1,700 lukkuu 4,000 anfoonii kan killeedha lukkuu 6,000 jira lukkuun 6,000 kan buusanidha dhadhaan jira haayibiin jira horii aannanii horii faranjoota anulaandidha horii 9tu jira isaan amma ufuma keenyaaf oomishna kara horii 48 galchuudhaaf karoorfannee ammas kan karoora keenya itti deemaa kan jiru achi keessaa horii 9 galee jira horiin aannanii isaan kanas sirriitti wanni jenna horii gaafaa jechaan sangoolee sangaa buufatoota adda addaa keessatti kan jiran dabalatee horii 400 fi horii 1,400 kan dhiyeessina jennee jirru arrabsinu dabalatee jechaadha. Asirratti garuu jiddugala kana irratti horiin kara 200 sangaan 200 hin dhiyaata. Kuduraaf mudura shunkurtaa ni barbaachisa timaatimii ni barbaachisaadha. Shunkurtaa fi kuduraaf mudura adda addaatiin dabalatee konkolaatotaan ta'uu fudhatte feesarii 7 shunkurtii qofti kan qophaa'edha asirratti. Ayzuuzii 5 timaatimiin kan qophaa'edha.
wanni barana addatti bifa kanaan qophaa'u nu dandeessiseef duraan dirra caalmaa isaa wanni nu qopheessisuu danda'eef waan lama. Tokko ayyaana waggaati. Lammaffaan akkuma yaadattu mindaan hojjettoota mootummaadhaa dabalamee jira. Mootummaan akka dabalee ibsa baasee jira. Ji'a dhufurraa jalqaba natti fakkaata. Ji'a fulbaanatti jalqabeeti kan mindaan hojjettootaa kan jalqabu. Uduun calqabamin mindaan akka dabalame waan ibsameef qofa wanti baay'een akkasumatti qophaa'inni haala dureedhaan qala'iinsa gabaatii fi akkasumas immoo magaalittii waliin dha'uudhaaf hojjettoota mootummaa adda addaa irratti dhiibbaan adda addaa uumamuudhaaf kiraa manaa qofaa oduu hin taane kiraa manaatii fi waan adda addaa qofaa oduu hin taane karaa qala'iinsa gabaatiin wal qabatee oomishni oduun galiin oomisha irratti gabaa baasutu jira jechuudha. Oomisha irratti gabaa baasutu jira. Maal hoggaa jetti duratti hojjetaan mootummaadhaa baay'ee gabayyeeffatuu hin danda'u. Amma garuu gabayyeeffatuu danda'a kan jedhu wal qabatee baay'ee mi'eessaa jiru jechaadha. Jalqophiin sirriitti jiran. Akkamitti furmaata argata kun caffee qofaan furmaata argata? No. Hin jenneen namannu nuti kana. Garuu waldaalee wal fakkaatan waldaalee hojii gamtaa babal'isanii lafa tuqsiisuun akkasumas waldaalee walitti fidanii yuunifoormii godhanii kara tokkoon wal fakkaataa aadaa wal fakkaataa fedhii wal fakkaataa fi galtee wal fakkaataa walitti fidanii waldaaleen akka deeman gochuu fi waldaalee irratti hojjechuun ammas kara mootummaatiin barbaachisaa ta'ee otoo jiru wanni kun lamaan caffeen akka caffeetitti sirriitti akka hojjetu godhamee jira jechaadha. Fakkeenyaaf manneen barnootaa yoo fudhatte manneen barnootaa mootummaan waan dabalee hin jiru jedha. Garuu manni barumsaa kamitti gabaa durattiitiin kan barsiisaa jiru. Sababni isaa mana barumsaa waan qabnuuf nus warreen abboolee qabeenyaa manneen barnootaa wajjinis waan dorgomaa jirruuf waan jedhamaa jirruu fi waan godhamaa jiru waan agarruuf jecha. Manneen barnootaa irrattis mootummaan xiyyeeffachuu qaba. Gatiin manneen barnootaa oovarii dachaa tokko dabalee jira jechaadha barana. Kunis rakkoodha jechaadha akka rakkootitti waan nyaataa fi waan mana keessa dhumu qofaaf oduu hin taane wantoonni teeknikaala gadi bu'amee wanni ilaalamuu qabu hedduusaa ni jira jechaadha. Caalmaa isaa garuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala akka biyyattiittis ta'e akka magaalaa kanaattis ta'e kara hundaanuu kara nageenyatiin kara misoomatiin kara qala'iinsa gabaatiin kara to'annoo fi hordoffii gabaa keessattuu gabaa qala'iinsaatiin oomishaaf oomishtummaatiin daballii oomishaaf oomishtummaa dabaluu irratti illee adda durummaadhaan hangaftummaa qabannee kan deemnuuf nageenyi waloo keenya biyya keenyaaf bu'aa guddaadha olaantummaa fidaa jennee waan amannuuf haal kanaan kan deemnu. Kanaaf agarindama ta'een kara hundaanuu xaafii dabalatee xaafii kara kumtaala 3,600 ammatti kan jiru isaan kanas dabalatee sirriitti haala magaalatiin haal duree qophaa'inni haala dureedha dirqama barbaachisaa waan ta'eef qophaa'inni haala duree waan barbaachisaa ta'eef sirriitti wanni jechuu dandeenya jirra jechaadha. Kanaaf isinis jabaattanii miidiyaan immoo caalmaasa miidiyaan miidiyoolee hundarraa baay'ee hojiin manaa ni eegama hojiin gaheetu eegama jabaattanii cimtanii yoo deemtan haala kanaan itti deemna jecha jedhee yaada kana fakkaatan. Tokkoffaa yeroo yerootis hin baasna beeksisa hin baasna miidiyaa marsaa tokko gabaan baazaariidhaa keessa tokko haqmee shanansan baazaarii isaa baniisa hin goona baniisa humnaa goonutti ayyaanni waggaatti siqee baniisa goonutti miidiyooleen hunduyyuu hin dhufu isarratti gabaa keenya ifaaf bilisaan hawaasaafis hin beeksisna ammatti gatiin ammana hoo jennee ibsine warreen hayyalaallattootaaf karaa buuna waan ta'eef hayyalaallattoonni nurratti eeggattummaadhaan hayyalaallattummaa keessa deemu waan ta'eef ammaaf gatii ibsuun
ammana jedhe ibsuun barbaachisummaa qabaachuu baaturre gabaan waldichaa waldaaleen hojii gamtaa yeroo marasa hawaasa wajjin wal mari'ate fedhii imaamilaa fi hawaasa irratti hundaa'eeti waan ta'eef gabaa kallattiin gabaa keenyaa warreen dhuunfaadhaan dhiyeessanii gadi malee qixa singoon caalma singoon garuu hawaasa waan madaaludha. Wanti adda godhu waldaa kanarra jira jechaadha. Gabaa qofa duntaan kireeditiidhaan hojjettoota mootummaatiif biiroolee mootummaatiif aanarraa kutaa magaalaatirraa haga magaalaatitti akkasumas dhaabbilee adda addaa warreen dhaabbilee dhuunfaa ta'anii warreen hojjettoota isaanii dhaabbataa ta'aniitiin social community warreen qaban hunda wajjin walitti hidhamiisa gochuudhaan ji'a sadii kaffaltii ji'a sadiitiin qircaaf dabalatee sangaa dabalatee ji'a sadiitiin ni qopheessinaa jechaadha. Qopheessineetis waan jirruuf social community asuma asitti dursanii warreen walitti hidhamiisa marketingii keenya wajjin godhuu danda'aniif duubeedhaan haala mijeessinee birraan ba'ee suuta jedhanii akka kaffalanittis haala mijeessine waa'ee gatii qofaa miti jechaadha. Gatiin keenya durattis beekamaa baay'ee bushaadha qofa oduu hin taane madaalaadha jaalatamaadha gatiin waldaa dargaggoota caffeen kan beekamu waan sadii waan isa olaanaa waan sadiin beekama. Tokkoffaan baay'inaan beekama. Lammaffaan qulqullinaan beekama. Sadaffaan gatii isaatiin beekama. Gatii hiikoo qabu. Gatii garaagarummaa hiikoo qabuun dhiyeessaa jechaadha miseensaaf. Kanaafuu itti siqnee kan diriirsinee ibsinu ta'a. Kanaaf aga danda'ama ta'een gatii irratti amma irratti ibsuudhaaf xiqqoo ni rakkannaa jechaadha. Maaliif oduun beekin hafnee oduun ta'in nu waan hubannuu qabna waan ta'eef. An beeku naa haquu jette jettoon. Kanaaf nus jara waan beeknuuf jaraan waan wal eegnuuf waan wal beeknuuf har'arra dhaabbannee ammarra dhaabbannee ibsuun rakkisaa waan ta'uuf itti siqnee kan ibsinu gabaa isaanii adda baasnee barree wal bira qabnee kompeer goonee kan isaanii san gadi deebisuudhaaf kan ibsinuu fi kan beeksisnu ta'uu isin hubachiisu barbaada jechaadha.